daheen jiraa garuu mucaan immoo kan keetii yookiin nan gataa yookiin immoo namaafan kennaa qulqullaa'ee waan hin jiruu fi abbaa kootti galuun barbaada bilisa ta'ee jette. Hin qoostamuu dhuguma keetii jennaan haa dhuguma kooteette. Kan koos haa ta'u kan nama biraas haa ta'u ulfaa'eera hin jenne kanarra ga'eera hin jenne hariiroo wal quunnamtii bilbilaa hin qabnu teekistii hin qabnu erga wanti kun ta'ee maaf kana dura nan beeksisne ulfaa'uu kee na dhoksitee dahoo kee akkamitti na beeksisteen jedhe. Inni hin sodaadhee naan jette. Kan koo ta'u immoo akkamitti beektaa? Ana wajjin gaaf tokko duwwaa wajjin turre. Ergasiitii guyyaa sanaa kaasee waliin barreessinee, waliin bilbillee, waliin lollee, waliin jibbinee, waliin jaallannee kana hin jenne. Akkamitti hin jedheen. Kanuma keetii. Kanuma keedha waan ta'eefi sitti meeman murtoo mataa koo fudhadha jedheeneetta. Achiiti tolemee yaadiinsi bilbilaan jedheen. Achi bulee nan bilbilee fi akka gootuun jedhe daa'imni kan koos haa ta'u ankoos ta'uu haa dhiisu kan nama abbaa fedhe haa ta'u namaafis hin kennin hin gatiinis mana kiraa iddoo barbaaddeeti fudhadhu ji'a 2 qofaa fi harma hoosisiin jedhen sirraan fuudhaate isa boodaan jedha. Lakkette tasuma hin ta'u naan jette. Hin ta'u naan jettee isa booda tole ammas itti yaadeen bilbilan jedhe erga ishiin sana rijeekti goote itti yaadeen ammas nan bilbileef. Turtii sa'aatii murtaa'e booda takka itti yaadee nan bilbilee fi fidiin jedhe. Hin qoostamoo dhuguma keeteet dhuguma koodhaan jedhan fidiin jedhe. San booda deessee gaafa guyyaa 4 natti himtee gaafa 5ffaatti hin fiddee bakkuman jedhetti utuun sobiin utuu jecha koo hin jijjiiriin yaada koos utuu hin jijjiiriin ijoollee durbaa waliin shaakala hojjennu fudhadhee dhaqeen irraa fuudhe. Gaafa kam deessee guyyaa 5tti ijoolleen naa baatanii ijoolleen shamarran durbaa naa baatanii fuudheen galee manatti. Mana dubarri hin jirtu gargaartuun hin jirtu firri dubaraa hin jirtu qofaa koodha. Mucaa jabaatte miti mucaa dhiigadhaa qurxummii itti mucaan foolii gaarii hin qabdu ija hin bananne handhuurre irraa hin buune. Akkasitti mucaatiin fuudhee galee mucaa fuudhee galee waliin waan dabarse. Yoom jechuudha? Amma mucaan guyyaa 5 inni ture suni amma gara waggaa 2 fi ji'a 7-8tti akkas deemaa jira. Haa ta'u haati guyyaa sana ani deemee irraa fuudhee kaasee ijaanis dhufteen ilaallee hin agarres hin gaafannes bilbilaanis hin gaafanne mucaan dhukkubsatee hospitaala ciisee hospitaala galfameellee dhufteen ilaalle akkuma ormillee daa'ima dhukkubsattee fi daa'ima utuun dhukkubsatiin daa'imaa fi hin dhukkuba jedhee raafama namni numti kaanuu daa'imaaf. Kun garuu deesseellee hoomaa tokko garaan ishee dhiphatee dhufteellee hospitaalatti ni ilaalla. Hospitaala Phaawulosiin akka dubartiitti bira bulee bira taa'ee anatu yaalchisaa ture. Mucaa daa'ima kutaa yaala daa'immanii gashee Phaawulosiin. Yerichis yeroon daa'ima kana duukaa jireenya dabarsaa ture baay'ee yeroo ulfaataa ture. Mucaan kan kee ta'uu adda baasteetta? Mucaan kan koo ta'uu adda hin baasne. Kan koo ta'uu dhiisuus adda hin baasne. Maal seetee dura sii kaaseen ture seenaa jireenya koo rakkinoota turan.
namni mana namaa taa'u maal akka ta'u gidiraan ni argu xiinsammuun ni miidhamu gaariin hojjetu homaattu kan hin ilaalamne afata diimaatu namaatii sanaaf hafeellee galata akka hin qabne badhaasa akka hin qabne akka qixxee namootaatti akka hin ilaalamne maatii sana biratti ofii isaallee xiinsammuu isaatiin akka miidhamu jechoonni hin malle akka isaan jedhaman isheen yookiin isheen jedhaman kan inni hojjete miti kan inni hin hojjenne illee uumamee akkasatti isaan ittiin isa odeeffamu. Amilee isaa cabsan amilee ishee cabsan namni mana namaa taa'u kun marta akka isa mudatu waan hin beekuuf waan hin argeef ati nurraa duutee ijoollummaatti ilkee kana addaa kana waan dhabneef daa'imni kun carraan kun isa mudatiin. Kanaafuu akkuma kan koottan guddisan. Jedheen kan koos ta'uu baate akkuma kan kootti. Kan koos ta'uu baatu akkuma kan kootti kan koo keessaayyuu akka kan koo sanseechi godhadhuun olitti akkasittiin guddisaa jedhee ofitti murteessiin waadaa ofiif galee fuudhe. Egaa anatu irraa dhiqaa anatu daayipariitti jijjiiraa anatu nyaata hojjetaa fi bakka cabeen manatti galee hojii kamiyyuu ispoortii shaakala maal. Hiriyoota wajjin wal arguu namoota bahee dubbisuu waan hundayyuu dhiisee manatti gale. Anatu haraasii ta'e deebi'e silaan dubartiin taatu. Innaa kanaaf baay'ee yeroo jechootaan himtee hin finne baay'eetu ture. Daa'imni immoo amalli isaanii halkan baay'ee iyyu. Halkan yerooti bakka halkanaayira ammadhiin of jala gashee narrafa yeroo tettu. Hin iyyuu halkan baattee mana keessa yerootti deddeebitu jira. Halkan baay'ee akka kanatti hirriba dhabee yerootti guyyaa sirrafu halkan sirrafu yerootti hirriba dhabuun faa joonjessee yerootti darbatee tun dhaabbadhee iyyuu dhaabbachuu dadhabuu darbatee na kuffisuu ga'utu ture. Egaa akkastu ture daa'ima kana wajjin baay'ee yeroo. Rakkoon faayinaansiis illee tureera. Ofii koo gadi hin bahu nama hin argu hojiin hojjedhu waan hundarraayyuu deebi'ee manatti galee taa'eera. Akkamitti faayinaansiin waanii ta'a gara kee dhufu. Ta'uyyuu kun marti ta'uyyuu hanga ji'a 9tti namni kamillee hin beeku. Akka timcaa guddisaa. Akkan daa'ima guddisu. Eenyuttuu hin himne eenyuyyuu hin beeku. Eessatti Finfinneetti moo Naqamteetti? Asitti malee Finfinneetti. Ollaan kooyyuu hin beeku. Garuu darbii narratti argu ture yeroo nani waanii geessu. Yeroo nani mana qorichaa kittibaatii geessu. Kittibaatii sanatu akkasitti baatii geessa ture. Rakkadheeraa daa'iman guddisaa kanatu narra ga'ee na bira dhaabbadhaa na gargaaraa na birmadhaa jedhee miti jiraachuma daa'imaayyuu hin mul'isne. Lammiileen Itiyoophiyaa waraqaa jireenyaa dhaabbataa hin qabne Ameerikaa keessaa guyyaa 60 gidduutti akka bahan Kiristii Noo'eem itti gaafatamtuun USCIS har'a beeksisanii. Har'a ministeerri nageenyaa biyya keessaa kan Ameerikaa Kiristii Noo'eem akka beeksisanitti lammiilee Itiyoophiyaatiif eeyyama jireenyaa yeroof kennamaa ture addaan kutuuf murteessuu isaanii ibsaniiti jiru. Eeyyamni lammiilee Itoophiyaa yeroof kennamaa ture har'aa eegalee kan addaan citu yommuu ta'u waraqaa jireenyaa dhaabbataa warri hin qabne guyyaa 60 gidduutti Ameerikaa keessaa akka ba'anis ibsaniiti kan jirani. Waraqaan jireenyaa yeroo muraasaaf kennamu yeroodhaan kan daangeffamedha malee tikeetii jireenya dhaabbataa ta'uuf yaadamee hin beeku kan jedhanii dubbii himan USCIS kuni haalli Itoophiyaa keessatti amma mul'atu kana booda nageenya dhuunfaa lammiilee Itoophiyaa deebi'aniif balaa guddaa hin qabu jedhaniiru. Haalli kun ammoo kana booda ulaagaa seeraan eeyyama jireenyaa yeroof kennamu kan TPS jedhamu kan waan hin guunneef eeyyama kana addaan kutuudhaan sirna immigireeshinii Ameerikaa keessatti qulqullina deebisuu barbaanna jedhaniiru hoggattuun USCIS Kiristii Noo'eem. Lammiileen Itoophiyaa bu'uura seeraa dhaabbataan Ameerikaa keessa turuuf hin qabne hundinuu fedhii isaaniitiin Ameerikaatii ba'uuf guyyoota 60 qabu. Yeroo Ameerikaa gadhiisanis Ameerikaa keessaa ba'uu isaanii
akka gabaasan US Custom and Border Protection CBP Home Mobile App kan jedhamu fayyadamuudhaan ni jajjabeessinaa jedhaniirani. Kun karaa nageenya qabuu fi mala salphaa ofiin dippoort of gochuuf kan gargaaru yoo ta'u, tikkeettii xiyyaaraa bilisaa fi dabalataan boonasii $1,000 fi carraa gara fuulduraatti godaansa seera qabeessa ta'een gara Ameerikaatti deebi'uu isaan dandeessisu kan kennu ta'uusaas himaniiru. Yoo ofiin dursanii bahuu didan garuu Febraarii 13 bara 2026 irraa eegalee Ministeerri Nageenya biyya keessaa lammiilee Itoophiyaa waraqaa jireenyaa dhaabbataa yookiin Green Card hin qabne kamiyyuu erga eeyyamni jireenyaa yeroof isaanii kenname addaan citee booda hidhuudhaanii fi biyya ari'uun isaa hin ooluu jedhaniiru. Yoo Department of Homeland Security dirqisiisee akka isaan hidhee biyya isaaniitti isaan deebisu taasise ammoo gara fuulduraatti karaa kamiinuu gonkumaa gara Ameerikaatti akka deebi'an heeyyama argachuun hin danda'amu jedhaniiru. Kiristino'eem dhaamsa isaanii har'a ibsan irratti. Egaa lammiileen Itoophiyaa waraqaa jireenyaa dhaabbataa hin qabne yookiin Green Cardii dhaabbataa hin qabne guyyoota 60 keessatti Ameerikaa keessaa akka bahanidha. Akka kan ibsame jechuudha. Guyyoota 60 keessatti hin ba'an taanaan garuu dirqamaan kan baasnu ta'a jedhaniiru. Egaa Ameerikaa keessaa dippoortii gochuun lammiilee Somaalee irratti torbanoota lamaan darban irratti waan ta'aa ture waliin argaa turre amma immoo gara lammiilee Itoophiyaatti kan dhufee jiru jechuudha. Kanaafuu lammiileen Itoophiyaa guyyoota 60 keessatti waraqaa eeyyamaa yookiin waraqaa jireenyaa eeyyamaa kan dhaabbataa ta'e hin qabdan taanaan akka gadhiistan himaniiru. Kana kan jedhan immoo yoo hin gadhiistan ta'e humnaan hidhuudhaan gara biyyoota garaagaraatti dabarsuus yookiis immoo gara Itoophiyaatti deebisuus dandeenya jedhaniiti kan isaan ibsanii jechuudha. Egaa kun kan ilaallatu kallattiidhaan lammiilee Itoophiyaa warra waraqaa jireenyaa dhaabbataa hin qabne qofadha. Warra waraqaa dhaabbataa jireenyaa hin qabne yookiin ammoo warra yeroodhaaf qofa temporary warra kennameef jechuudha. Waraqaa jireenyaa temporary kan ta'e TPS jechuudhaan beekama. Yeroodhaaf kan kennameef qofa kan ilaallatu jechuudha. Egaa dhimmi kuni kallattiidhaan lammiilee warra yeroodhaaf waraqaan kennamee fi warra waraqaa jireenyaa immoo eeyyama jireenyaa hin qabne. Kana kan jedhanii Kiristino'eem Itoophiyaa keessatti haalli jireenyaa amma jiru sodaa fi balaa lammiilee irratti waan geessisu waan hin taaneef eeyyama yeroof kennamu kana Ameerikaa keessatti addaan kunneerra gara biyya isaaniitti deebi'anii rakkoon isaan mudatu waan hin jirre jennee amanneefidha jedhaniiru. Egaa isaan kanaa jedhame lammiileen Itoophiyaa hammamtuu waraqaa jireenyaa yookiin eeyyama jireenyaa dhaabbataa malee Ameerikaa keessa jiraasa jedhamuuf lakkoofsa muraasa ta'uu danda'a. Kuni namoota muraasa irratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Garuu odeeffannoo kana namoota beektaniif akka qooddan dhaamsa keenya isinii dabarsina jechuudha. Kallattiidhaan namoota beektan namoota naannoo keessan jiranitti itti himuudhaan yookiin odeeffannoo kana dabarsuudhaan akka isaan qophaa'an akkasumas ammoo akka isaan odeeffannoo sirrii fi guutuu ta'e argatan keessumaayyuu looyeroota isaanii abbootii seeraa dubbisanii sirriitti dhimmi kun maal akka ta'e hammam miidhaa isaanirraan ga'uu akka danda'u ofiin dursanii biyya Ameerikaa keessaa ba'uu fi humnaan ba'uun maal akka ta'e adda baafatanii akka sirriitti hubatan taasisuun gaariidha. Namoota naannoo keessanitti jiranitti akka himtan dhaamsan isinii dabarsinaa jechuudha. Odeeffannoo gara biraatiin ammas odeeffannoon haaraa ba'uu yoo jiraate hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. Hangasittuu turtii gaarii isiniif hawwina. Nagaan turaa isiniin.